Royti qabadhu dubbiin akkasitti si'aa jirtan sana mitiiti. Dubbiin akkasitti si'aa jirtan miti. Isa kaleessan qophoofne abaluutu akkana godhee jaarmiyaa akkanaatu akkana godhe jedhu sana hunda isaa irra jennee jirra. Tokkoo fi tokko woboodha abaawoodha isa jalatti hiriiru waa takka waan biraa himachuun hin barbaachisu. Hojiidhaan immoo agarsiisaa jirra. Akkasitti qabadha alalan guurina. Waa'ee kaleessaa dhiisaa waa'ee irraa dubbadha. Maaltu narraa eegama? Anqooda maaliin baachuu qaba? Namicha uummata irratti kumaara taphataa jiru kana miila jalaa haruu keessatti anqooda maaliin fudhadhaa jechuu of gaafachuu fi qaama kana irratti furmaata godhu irratti gaafii dhiyeessuu irraa kan hafe waan biraan barbaachisu jechuudha. Kaleessa jaarmiyaa akkanaatti ture. Kaleessa leencoon akkana godhe, abaluutu akkana godhe, aniin kun akkasitti qoodan qabsoo keessaa qaba inni jedhu irra hojjetamuu danda'uudha qaba jechuudha. Akka Oromootti kotta walitti dhufne kallattii tokko gocha qabna. Ulaa tokkittii sana cufannee achi keessatti akka jaarmiyaattis akka paartiittis akka maaliittis san booddee waliin haasa'amuu danda'a. Kanaaf waan irraa dubbannu jechuun barbaada. Hangabaabsee waa tokkittiin isiniin jechuu barbaada mootiin qabadha. Wannan isiniin jechuu barbaadu lola deemaa jira lola kana keessaa qooda fudhadha. Lola deemaa jira lola sana keessaa qooda fudhadha. Lolicha kan geggeessaa jiru qaama ummata Oromoo bilisa baasa jedhee of kenne isa faana hiriiraati gumaacha keessan gumaacha yaada keessan kenna deeggarsa diinagdeetiinis ta'e deeggarsa yaadaatiinis ta'e gaafii ummataa furmaata ta'u waan gaafatamu ta'e achirratti fuulleffadha sagalee keessan tokko godhadha isa jedhu bicheen dhaamsa qaba galatooma. Thank you. So wanni ammas hin deeggarre takkitti nama gadaa araaraa qunnamtii qabu ni haleellaa jette gadaa araaraa nama waboota narra lafee gaafa nuti asii mintaafa nu hafanii galle hunda nu duuba bargarfite asuma taa'eeti wanti tanaa jecha akkaseen hin ta'u arraa yaadaan malee kaayyoon tokkuma isin hundinuu yaadumaan wal dhabuun malchiisa malee kaayyoon ta'e. Amma dubbiin irraa baasa. Haleelanii dhisi amma silaa isaan qawwuma harkaa qabanii afaan harkaan qabanii. Mee maal jettee hangaatu dhalaatanaatu waa hubatamee dhaaba. Ana filadda. Ana isin bulchaa takkitti. Ati warri daaroo na bu'aasi filatu yoo farsha dhuunfi jeensi gidduu baate. No akkasin jennuun farshoo miti bar damma bulbultee dhugu jirti damma. Abgata dubbachuu jirtaasi muutirra jirtan fakkaata. Waalaikum salaam. Ani maali jirtan nagaa fayyumame? Guyyaa dalagaati boqonnaa qabdati guyyaa boqonnaa ni daleeyta akkasiisi? No boqonnaa hoggumaan fedha kana. Waboon takka dalagaan jirtu maal haasoftaati labsi yeroo muddamarra jiranii bar jarree ati singalu waan amma dhageeffadha ajandaan balleessinaa amma yaada ibsannaa erga jettanii ajandaa balleessu jirtanii amma ajandaa amma waan biraa bee jidduu fidu jirtanii yaada oowwistanii kaasanii qorrisiisaa jirtan. Akkin jee dubbii abbumaarijee sani waan sirrii Eka orgo pada emme jabana. Waan sirrii jedhu abumaayir dubbii dhugaa jedhe. Waraana kana keessa qawweedhaan nama gatu jirraa jechuun himu jira. Qabsoon Oromoo dhuftee balbala geessee yeroo hunda of duuba deebiti. Balbala gaa of duuba deebiti. Sigalee wanti balbala geessee of duuba deebisu kana warra afaan Oromoo dubbatu warra afaan isaa dammaa kanatu of duuba deebisa mataa keessa dha'a. Akkaan. Nama gadaa namti qabu akkamitti beekan garuu jaban. Akkamitti beekan. Yoo harkatanii dare. Jarri masjida. Amma yaada kiyya yoo kan na dhageessan taate obboleeyyan kiyya harka isinittiif kennine. Nama waa harkaa qabuutu Abiyyi Ahmad afaan nagayaa waan jedhamu hin beeku. Irko mena gabbuzi sheekha guddise ka. Lakki rakkoon qabuuti tattaati. Gartee Abiyyi Ahmad akkanatti bareeda. afaan nagayaa waan jedhamu hin beeku Abiyyi Ahmad. Waan amma gartee marroo dirribaa haasa'u jiru. Waan hedduu lulusan irratti wal darbaa. Mana baala jeen kaan fannisan.
waan amma daaboo waan hin fitadha argate harar. Afaan abiyyi beekuun marrootu haasa'uu ni jira. Fannootu haasa'uu ni jira. Amma nuti gamaa gamana jechuu dhiifnee waraana keenya deeggaru. Warra siyaasaa ijaaru. Waraana qofa osoo hin ta'in warra siyaasaatis mooraa siyaasaa teenyaatis ijaarrachaa deemu. Sigale? Amma marroo yoo fildi marshaal ta'e muummicha ministeeraatii fi takka pirezidaantii Itoophiyaa if keessa ammarraa kaanee qopheessaa deemudha. Abiyyi Ahmad bara nan bahu. Waboon ammaas waan amma eegale kana yoo dhugumaa waraana dhugaan sabaa ta'u taate ummata fixuu ta'e PP yoo if duuba isaan deebi'an. Bakka isaan amma qabatan kana hunda PP'n footoo kaafachaa jirti. Boordiin filannoo har'a maarkeetii itti mareefii jira bakka rakkoon jirtu hunda. Soo saniifuu bakka har'a qabatan tane numa dhuman malee if duuba deebi'uun qabanii jechuudha. Sigalee uummanni Oromootii wajji dhumna jee murteeffate uummanni hadheeffatee jira. Nuu taatanii jirtanii aboo zeeta laalamu hudduu Oromoo guutuu zeeta isinii dibne amma xiqquma qofatti ichi tuquu hafe laal dhaa itti godhuu qofa. Dhumatti salaamtaa isinii kanneen yaa'an. Kuchini na mubere duwana kana ru adisi. Ya kabuta. Kita abu jini minda kechi. Bari amma qofa miti azurallee dula irbush niga jarameti waan kana walitti raawwatamaa ture. Sigalee dudduubumatti deebi'aa turanii jechuudha. Amma mootu sababu maayira haasa'e kanarraa nama gadaa araaraatiin qunnamtii qabu darbat deemnaa jedhe. Haala kanaanii ijaarumsa osoo hin ta'in diigumsa gubbaarra jiranii jechuudha. Akka isaanis darbaa turan dura saragaa ofitti ba'aa jiranii jechuudha. Osoo kana dhaga'u osoo gurri kiyya kana dhaga'u waan amma mataa kiyyaan dhaqee tolche takka jittiin darbu akka nama Oromoo darbaniif. Haasawa akkanaa kana daddarbataa deemuun gochuma isaanii azurallee beeyta abumaariin kun fayyaalessa. Hiccitii gara golootti haasawee gabbayee isumatu dubbate. Namni biraa ka dubbate hin jiru beeyte. Wanni akkanaa kun hin barbaachisu. Duulli amma egeree Oromiyaa jedhamee duulamaa jiru kun marsaa sadaffaadhaaf malee amma haarawaa miti. Azurallee tokko maal jedhanii akka labsan hin beeku wanduula irbuushinii gaasunis akka jabatti socho'ee ture waanuma guyyaa sanii torbanuma tokko keessa bilisoomnu seenee baay'ee harkatumaa turre. Dudduubbematti deebi'anii ofiiyyuu wal fixanii wal bittinsanii hamma galuutti kan gaame sun duula irbuushinii gaboota. Ammallee waan ta'uuf deemu ni agarraa jechuudha. Kanaafi haala kana yoo itti fufanii haala amma irra jiran kanaan kaleef dhengaddaa waan maatiin kennatti ta'aa jiru nuhi warra maatii biyyaa qabutu beekaa jechuudha. Aarsaa kana wajjin kaffalanii gaafa waraanni mootummaa tokko gadi dhufee gadi ijannoo isaa achitti jabeesse isaan hawaasan keessa dhiisanii gaafa keessaa baqatan hawaasa keenya waan irra ga'uuf deemu walumaan miidiyaa kanarra jiru. Kanaafi Oye akkanaa tana taphachuu dhiisanii qeerroon bilisummaa Oromoo kan qawwee harkaa qabu dhiisii gaafa dhagaatu waan godhe ni beeyna. Ni lola ni danda'an ni injifatas qeerroon. Maaliif hooggansi kun sirreessee ijoollee tana akka tarkaanfinisii akka yeroo jaalmooyin jiruu sanitti magaalaa qabatte takka duubatti deebi'u osoo hin ta'in nama achi bulchu san irratti godhataa gara fuulduraatti maan ceenee dhagaafin kenna yeroo baay'ee jechuudha. Ammas waan akkanaa godhanii tuttuqanii hawaasa kana dhumaatiin saaxilanii gara dubbetti deebi'an isaan arguuf jira torban tokko wanni kun itti fufe. Kanuma isiniin jira itti fufa. Laala amma rakkinni keenya xiqqashoo kajiru maali? Mootummaa irratti haa xiyyeeffannu nuti. Fannoon jabaate itti fufee laaffate itti dhiise abaawoon jabaate itti fufee laaffate itti dhiise nutis qabsaa'ota isaanis qabsaa'ota. Warri karaa nagaatis kumaatamaa jira warri akka keenyaa. Hawaasni bal'aan. Anamma warra karaa nagaa keessaa tokko. Ammaaf
mootummaatiitu diina kiyya malee mootummaatiitu diina ummata kiyyaati malee abaa'oo waboo miti. Fannoo miti. Dabrasi'oonii miti. Biltsiginnaadha. Yeroon kana ja'u jaaladhes jibbees waan booda dhufuuf abaa'oo waboo wajji walii galuu malla. Abaa'oo waboo gartee nu caalee biyya san qabachuu mala. Fannoon nu caaltee biyya san qabachuu malti. Fannoon marroo caaltee qabachuu malti. It's not my business. Kuni rakkootii miti amma. Danda waliin hin gala. Yoo hin dandeenye immoo kophaas deemee wanni diina ummata kanaarratti xiyyeeffachuun na barbaachisaa jechuudha. Yeroo hunda walirratti xiyyeeffanna. Abaa'oon dadhabina ni qaba. Yes. Parsantii 50 dadhabina ni qaba. 50 jabaadha. Abaa'oon kun bakka ittiif qoratu qaba. Hin qabu. Bakka ittiif qulqulleessu qaba. Hin qabu. Riphee lolaadha. Nama waa balleesse mana hidhaa qaba. Hin qabu ni kuchiisa. 2 fi 3 gorseeti kuchiisa. Yoo kanan beeyne abaa'oon deeggarina. 2 fi 3 ni gorsaa. Sanditu ni kuchiisa. Gaara jira mana hidhaan qabu. Akka riphee lolaan addunyaarra jiru deemutti deema malee akka riphee lolaa mootummatti ka waan hunda seeraan fixatu ka waan hunda wannaan fixatu nama ajjeesuu yakkatti wal loluun yakkatti qawwee waliin baarreessuu yakkatti jarri kun qawwee qabateeti bara. Mee paarlamaan Dillii fi Abiyyiidhaa kuni qawwee qabatee haa waliin mari'atu isaan nama. Shugguxii irraa guuraniiti ol naqan. Qaamni silaa qawwee qabu. Yoo akkasii wal mari'ate maal godha qawwee harka qabate wal fixama. Hay. Jarri qawwee qabatee rafa. Siviiliin qabu jarri kun waraana siviiliin qabu. Gabaabdatti. Rakkooni qabani parsantii 50 rakkooni qaban. Bu'aas ni qaban. Garuu mootummaan ummata Oromoo kana gartee sadarkaa amma irra jirru kanaan gahaa jiru gabaa gurgura poolisiin isaa waraanni isaa ilmaan isaa jalaa guuraa nagaa isaa eegu dadhabee ilmaan Oromoo kana alatti saamichaan quncee irraa kaasaa jiru jara keenya saamicha namni kun saamamaa jiru diigaan manaa namni kun bututee jira. Milishaan nama saamu jira xiyyeeffannaan keenya kanarratti. Abu Maarifaan gadaaf irraa haa dhorkani. Garuu nuti ani gadaan amma dheeyseetiin jiran zabana kana irran goru gadaarran goru dheeysee hedduu dheeyseetiin jira. Because duraan hedduu waliin dhufnaa waan inni irra goruu fakkaadha waan ta'eef xiqquma xiqqoo dheeyseetiin jira. Wanni inni dheeysuufis lakki gadaan sirrii miti qeequmsi gadaan abaa'oo qeequ kuni dogongora no. Namni biraa dogongora garuu amma damiinni faan dogongora. Damiinni wanni dogongoraa fi dhaaba qaba. Waan deeggaruu qaba waan jaaruu qaba. Waa'ee abaa'oo boodhaa damiinaan hin ga'u. Gadaan umrii isaa abaa'oo keessa fite ammallee deeggaraa abaa'ooti ammallee miseensa abaa'ooti akka barbaade abaa'oo godhuu danda'a. Gadaa fi ibsaan. Nammoo gadaa irraa karaa nagaati bakka waan mootummaa waliin haasa'u nutti wajjin. Duuba ammaan an barreessin duuba ansan. Duuba ammaan an barreessin ani bar biisuma taate yeeti haa butaatti leexatumaani. Lakki ati dhukkee irraa kaasi ati dhukkee irraa kaasi bar dhiyoo mana damiinatti jee bar. Wanni kuni sirrii miti gisee waa dhoytan gartee bakka takkatti uleen teessan akka damiina faan dhoyne paartii damiinaa tana faa akkan dhoyne je'eetiin ture gaawaan sannumaan harkaa saggaa'ee faas achitti geessitanii gisee inni ceephuu buufatu mana saggaa'ee mana damiinaa fatti rakkoo dhaaba tokkoo dhaaba biratti himachuun hin ta'u walitti himattanii hawaasatti himattanii hawaasa
gartee hawaasaa wajji rakkoo abaa'oo keessa jirtu furuun barbaachisaa. Dhaaba biraati wajjin immoo xiqqoo akkasumatti akka kiyyatti gaa akka kiyyatti dogongora jechuullee miti naan taane. Kanaafi amma mootummaadha kan miidhaa jiru mootummaa irratti haa xiyyeeffannu. Teennaa si madagi kamame. Wanni siin ta'in hedduudha. Tokkoffatti ani hoggaanii fi laayifii banu akka jaarmaya paartii biyyoolessaatti miti. Akka Oromtichaatti bakka ati isaarra jirtu kana anumaat ture. Anaatu takkaa inumaan sososooniyu takkaarraan sososooniyu ani qabsoo kanarraan sososoone. Takkaan faarfannees ni beekta abiyyillee lammaallee tokko isaaniin faarfanne. Duula gala faarsan jaanimi. Hangaafuma duraa sanuu duula gala faarsanii jeetiin eegaa ture tokko jee. Hojiin amma nuti itti jirru hojii qaama siyaasaa jaarmaya gurmuu gartee hidhannoon deemtu tana balaaleffachuu osoo hin ta'in Oromoodhaaf jaarmaya argamsiisuudha. Waraanni miliyoona yoo hiriirellee bu'aa takka kan qabne ni beekta atis. Uummata kana sobuu hin qabnu. Waraana qabaachuun ni barbaachisa. Waraanni immoo waraana naamusa qabu, waraana sagantaa siyaasaatiin gaggeeffamu, kan siyaasni hoogganu. Waraana akkasii qabaachuu qabnatti namana. Waraanni sun anaas bakka bu'aa, maamees bakka bu'aa, nama biraa tokko hajibbuus, qawwee hidhatee isa dha'uus bakka bu'a. Qawwee isa dha'usanis. Kanaafi hanga dhimma keenya taatetti dhimma keenya irraa dubbanna. Hanga dhimma keenya taatetti. Wanni nuti ammarra jirru wanni kalee isaa sun akka deebitee haareetti mallee booya biraa keessa nuti hin galleefi. Oromoon booya biraa keessa kan galle barbaanna. Boochi sun tami. Qabsoo nu harkaa fudhatanii eenyu si harkaa fudhatee jennaani? Opidiyoo tanuma kalee isaa wayyaanii wajjin biyya bulchaa turtee nu harkaa fudhatee ja'amaa ture. Eenyu akkas jedhe? Oromoo guutuu akkas jechuu jira. Warri mormitan isin hundi akkas jechuu jirtan. Akkam? Opidiyoo qabsoo nu harkaa fudhatee. Akkam Oppidiyoon qabsoo nu harkaa fudhatte? Opidiyoo qabsoo nu harkaa fudhatee jettan eegi yaada haa xumuru. Opidiyoo qabsoo nu harkaa xumure jechuun aangoo siyaasaadha. Warra mooraa qabsoo keessaa dhufee miti warri aangoo irra ba'ee ja'eeti warri komachuu jirtan tokkoffaa. Ani komiin Oppidiyoo qabsoo nurraa fudhateedha moo Oppidiyoon uummataaf hojjechuutti hin jirtudha komiin ta'e? Opidiyoo qabsoo nurraa fudhateedha. Yooma hojjechuu waliin ga'ini? No hojjechuudha. No. Yooma hojjechuu hojiisi yooma madaalteeti eenyu isaan kun gizee jettu? No mataa keetii miti ati kan na himtu. Mataa kee yeroo jalqabarraa hanga dhiyoo tana amal lama akkana duraatti Opidiyoo deeggaruu turte niin beeka. Badhaadhina deeggaraa turte. Isaan jajjabeessaa irratti hin duulle malees takkaan beeku. Jajjabeessaa turte lakkee. Irratti hin duulle garuu irratti hin duulin. Kaabammoo nama numaahuu lafa qabatee afranii lafarratti akkatti miilaan lafatti ijjatee gartee si dura nama hunda dura dhaabbatee qaama ce'umsaa kana faallaysu hundaa'uu namni daaraa godhaa ture eenyu kaabu. Akkasimi sammaa gootanii miti baga gootan. Yeroo tokkotti namni waa deeggaree gaafa dogoggora harkirraa deebi'uun dogoggora isaanii maalii fi maal nama agarsiisa sun. Egaa kanuma gaa wanni Oppidiyoo yoo kadaleeytee filmaata nagaatiif dimokiraasii ceebsiftu taate wanni dhagaa irratti darbinuuf hin jiru. Aangoo nurraa fudhattee fi miti lolli keenyaa fi Oppidiyoo jechuu barbaade kanaan si sirreessuu barbaade si afaan. Amma kanaafi ani durumaa Oppidiyoon jiraachuu baattee Oromoon instituushina mataa isaa danda'e kan fedhii fi dantaa isaa murteessu kan qabsoo isaa karaa qabsiisu qabaachuu qabaadha. Kan ijoolleen isaa keessaa baate hundinuu isa sodaatan malee ijoolleen isa sodaachiftee isa ooftu kan taane. Ani wanni irra hojjedhu Oromoon instituuta akka tahee jaarmayinotummaan Oromootu jaarmayoota siyaasaan geggeeffamu akka ta'udha. Wanni irra hojjedhuufis
Oromoon akka qabaatuufis. Gaafa OLCsanis wanni nu yaannee lafaa kaane isuma kana. Lakki OPDO ni jirti warri burokiraasii keessa ture isaanii osoo isaan jiranuu qaama biraa maaliif ifitti daballaa maaliif qaama biraa tolfachuudhaaf oowwinaa jaameeti orihamee namni hundi orihee isaanii gale. Osoo tokko ta'anii yaada Oromoo tokko qabaatanii kaayyoo Oromoo irratti Oromoo fi Oromiyaa irratti kaayyoo tokko qabaatanii waliin warrummaan biyya alaatii gale hundinuu galee kan sadirratti hin carraaqu ture. Yeroo dheeraadhaaf wanni irra carraaqu ture siisanii jechuudha. Kanaaf wanni sun kaleessaas hin taane arraas ta'an jiru waan san akka tolfannuufin qabsaa. Ishiin sun akka argamtuufin qabsaa. Jaarmaa qaamni hundi qabne tokko dandeenyu waan san tolfannu malee mootummaa kanatti dubbachuun mootummaa kanarratti qabsaa'uun dhorkaa. Mootummaa dubbachuudhaa miti bara. Qabsoo keessaa takka waan san tolfachuun qabsoo takka keessaa takka irra qabsaa'u qabna. Rakkoo jirtu ibsu qabna. Kanarra walii gallagaa nuti sanuma jirra. Okay. Kanaafi wanni nuti hundinuu irratti yaaduu qabnu yeroo ammaa kana hegeree Oromiyaa irratti qaama waa murteessu kan Oromoo irraa ta'e kan Oromoodhaaf ta'uuf deemu jiddugalummaadhaan dantaa fi fedhii Oromoo irratti garaagarummaa siyaasaatiin wal daangessuu fi wal dhiibuu fi wal ajjeesuun dhaabbatee fedhii fi dantaa Oromoo irratti qaamni siyaasaa Oromoo martinuu alaa fi keessatti walii galuu danda'u qaba. Walii galuu qofaa miti kaayyoo lafa kaa'achuu qaba. Kaayyoo keessaa fedhii fi dantaan teenya tamarii dhiyaattuu fi tamariin dhiyaannes lafa kaa'achuu danda'u qabnatti namana. Lafa kaa'achuu qabna. Lafa kaa'achuu qofaa miti qaama isa tissuus itti tolfannee qaama nuti irraa mammaquu hin dandeenye qaamonni siyaasaadhaa sharafuu hin dandeenye itti tolfannee kan isa tissu kan isa tursiisu lafaa qabaachuu qabna akka Oromootti yaada juusanii. Kan irra mareechuu jirru kanuma. Malee qaamni tokko kani qaama Oromoo keessa hundinuu kiyyaani kan irratti xiyyeeffannee irratti duullee cabsiinu tokkollee nu jiru. Wal cabsuu wal balleessuu wanni jiru kun isinummaanuu yeruma duraatu dogoggora. Kan biraa humna san tolfachuu danda'uun ammoo waa hunda duraa jechuudha maammee kiyya. Wanni qabsoon tuni osoo bu'uura sanii lafaan qabaanne bakka ittiin deemnuus hin qabdu bakka itti geessinuus hin qabdu bakka irra tursiisnuus hin qabdu fedhii fi dantaa uummanni keenya hin beeku. Uummanni keenya qabsoo daawwitii gaafa dhufe ka bahaa dhufees keessatti farqu ka dhihaa dhufees keessatti farqu ka jiddu galaa dhufee keessatti farqu qabsoo akkasii takka bu'uura qabsoo akkasii argamsiisuu danda'u qabna. Fayyaadha. Laddamina kiyyaa wanni ati jettu waan sirriiti. Wanna kana mootummaan ce'umsaa ka dhugaa yookaanuu mootummaa haqaa biyya qabu jalatti wanni ati barbaaddu kun gizee hundaa. Gaara keessa teessee waan akka amma ati jettu osoo mootummaan kun si reebu si hidhu si afa jaanjeessu qaama faallaa isaa jabaan nama dhuunfaa abbaa qabeenyaa ka dhuunfaa hunda daaraa godhaa jiru biyyi waan kana ati itti jaartu hin jiru. Kana jala murtee beekuu danda'u qabda. Wanni jaarmeenni dhugaa ittitaan waan irra walii galu qabu ka taraa takka 130 taa'ee mari'atu ka waajirri godhamuuf bakki itti mari'atu kan godhamuuf yoo dirra dhaatee dirra dhaatti yoo cirotee cirootti yoo finfinnee ta'e yoo adaamaa ta'e yoo naqamtee ta'e yoo baardaar ta'e bakka barbaadutti ka godhamuuf eegumsa ka qabu. Kan wal karakkaree wal cabsee arra yoo waliin galle boru walii galu dhaabilee haqa akka ati jettu kana baasuudhaaf mootummaa maafiyaa gaangistara kana jalatti miti. Gaara keessattis kana godhuu hin dandeessu. Ati biyya alaa teessee marroon gaara taa'ee heegareen paartiin biyya biraa taa'ee Juharma bakka biraa jiraatee yookaanuu faannoon bakka biraa jiraatee warri biraa bakka biraa jiraatee neevar kana godhuun hin danda'amu. Dura godhattu mootummaa ce'umsaati. Mootummaa addaan si facaase mootummaa si bittinneesse kana irratti xiyyeeffata. Yeroo laaffate yookaanuu yoo jabaate mootummaan kun marii saniif qoma si ballise. Marii saniif erga qoma si ballise
qaamoota jiran hundaaf eegumsa gahaa godhee waraana biyyattii ramadee fi inumaatu kafaltii barbaachisus godhee biyya keessatti namoonni isa mormanii fi isa jaalataniis eeggamee walitti dhufee waliin mari'ata. Yoo mootummaan nuti qabnu kun waan kana nuuni fayyame mootummaa ce'umsaa jaarratteeti akkasi sii fayyamee longi taayimii wal karaakartee waan irra waliin galle bulfattee ta irratti waliigaltu irra waliigaltee jaarta. Amma akkanumatti daminni as taa'ee dhaaba qulqulluun barbaadaa yoo jee eessatti dhaaba qulqulluu marroo irraa harkatta. Marroon hoggana isaa ka bahaa jiru wajjinuu mari'achuu hin danda'u. Ka kibba bahaa jiru wajji mari'achuu hin danda'u. Ka Harargee Walloo jiru wajji mari'achuu hin danda'u. Deemuu hin danda'u. Ifiifuu xamatamee jira. Onlaayinaan Juwaar eenyu wajji mari'ata. Maraaraa wajji mari'achuu danda'a yoo bilbilaan ta'e malee. Juwaar Daawwit Ibsaati wajji mari'achuu danda'a. Daawwit Ibsaatii fi Maraaraa waliin mari'achuu danda'ani. Hin danda'an. Kanaaf waan qulqulluu takka fiduudhaaf mootummaa kana dhiibuu qabna. Bakka dandeenyu. Masgizee mootummaa kana dhiibnu mootummaa kana jiisuufi miti. Yoo ka deebi'u taate bakka sirritti bakka maritti waan kanaaf ka garaa bal'atu taate dhaaba dhugaatiif ka garaa bal'atee aanjeessu taate maali marroo wajjin hin teenye Tanzaaniyaa. Yoo waan sanirra walii galan maaltu dhufu? Waliif amanaman. Walajjeesuudha dhiisan mariidhaaf garaa bal'atan. Yeroon kafaa'oo cuunfinee alalchinee wookum faayidaan hin qabu jennee maxxansa godaan dhahuufis yeroon ni dhufu. Carruma akkasiitu uummanni Oromoo bal'aan uummanni Itoophiyaa bal'aan hin argan. Piippiin nuun taatu jedhee alalfatee tufuudha. Hin arganne carraa akkasii. Hin arganne. Carraa san barbaanna. Kanaaf gamaa gamanaa dhiibna. Ni tufna. Yeroon dhufte abaawwa boos. Piippiis. Ka barbaadu ka dhugaadhaan hojjetu irra gatteenyeeti filannaa jechuu barbaanneeti. Amma bayarumaan amma jiru kanaan biyya akkanaa tana keessatti dhaaba isa qulqulluu barbaada jechuun I think so. Kuni hin argannu jechuu barbaadeeti yeroodhaaf galatooma. Amma piippi irratti keessaafuu waan karaa bahaa irratti godhaa jiran kanatti waan uummata keenya godhaa jiran kanarratti toopika kanarratti mee haadachaanu. Sheekha maal jette mee toopika? Toomi haasaan kee akka malee mi'a duraanillee waliin taggaa turre amma bibilchaataa deemaa jirra. Jabana waan bareedu dubbatte garuu inni dheeressu namni biraa dubbachuu barbaada natti fakkaata. Waa tokko irratti fuulleeffannu sunis maal inni Seti siti pipi wajjiniin gaggeeffamus hin jiru. Esuma dhugaatu wallahi qophiina. Diraamaa seettee fakkaatu. Mariin Tanzaaniyaa waggaa lama dura turame sun maal akka ta'e adda baastanii yoon beektan taane yoon carraa argate yeroo biraas ni hima. Dirree waraanaa qopheeffamuu achi dhaqame malee walii galuu waliin araaramuu mootummaa ce'umsaa jedhamee hundeeffamuu miti. Inni sun immoo dhibbaan dhibba milkaa'ee jira. Agarsiifamaas jira. Ani warra keenyaatiif anijii waa himuu barbaade. Amma waa'ee gadda araaraa kana waan hin tuqeeffanijii achirratti waa saasamee waa'ee labsii amma labsamee wal qabsiisee uummata keenyachi yoo boodatti deebi'an uummanni keenya hin dhuma waan jedhuunis wal qabsiisee waan tuttuqame wayitu jira. Yeroo dheeraadhaaf warroonni qabsoo waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessa turanii akka malee uummata keenya aarsaa kaffalchiisan. Uummanni qaama kaan ni beeka diinummaasa. Haa ta'u garuu warri immoo uummanni bakkeetti hawwatee namni kun bakka naa bu'aa. Na tajaajila na bilisoomsa jedhee abdatu deemeetijii dhaqee wal xalafuu barbaada. Isa kana xalaffiin kun akka dhaabbatuudhaaf kanan dubbadhu bifa biraatti akka hubanneedhaaf. Marroo dirribaa
isa eenyuyyuu beeku gaafa beekaan fedhe hayyuun fedhe sheekiin fedhe qeesiin fedhe gowwoomfamuu didee waan jedhee achitti hafe nama sana qaamni Oromoo cabsuudhaaf xiyyeeffannoo godhe hoggansa balleessuu irratti xiyyeeffata. Hoggansa ka balleessuudhaaf yaalee dadhabee qaama isa deeggaruun cabsuudhaaf gaafa inni nutti dhufuyyii walitti himuun barbaachisaa ta'e. Oromoon qabsaan namni amma yawwanaatti hoggansa dhabee hoggansa margatee jira. Dhaloonni ammaa sirriitti kan of amansiisuu qaba. Qaamni hoggansa Oromootti quba qabu in sirreeffama. Sirreeffamuu dida taanaan immoo idda isaa kutamaa innan jedhe kanaaf kana quba qabaadha. Inni biraa duula sadiitu ture. Duulli tokko labsii imala gara Finfinneetti ture. Inni sirgaa labsiin sun labsameettu jira. Inni lammataa duula irbuu shinniiggaatu ture. Duulli irbuu shinniiggaas ergaa wayiituyyuu dabarfamuudhaaf ture. Inni kun immoo filannoodhaan wal qabsiisee warroota ammas waraana bilisummaa Oromoo bakka boodatti yoo deebi'an uummata keenya taarsaa kaffalaa itti fufuu qabaa warra jettaniif akka wanni sun itti fufne isinii himuufi ammuma mudhii keessanii dadha. Inni kun immoo maaltu ture? Duula egeree Oromiyaa jedhutuyyuu labsame. Maaliifi qaruutummaa isaa filannoon akka hin jirre agarsiisuu addunyaattis dadhabina mootummaa kanaatii fi akka uummanni filataan jirre agarsiisuu fi yoo barbaadellee uggura kaa'ee uggura sana irree isaatiin hojiitti hiikuu akka danda'u firattis agarsiisuu fi addunyaattis agarsiisuu fi ammallee uummanni immoo waan kana aamiin jedhee fudhateera hin fudhanne. Amma uummanni aamiin jedhee fudhatutti immoo labsii isaanii labsaa yeroo murtaa'e labsii labsate sana yeroo fixatee jedhe yoo barbaade achuma dhaabbataa yoo barbaade immoo bakka isaa barbaachisutti deebi'aa jechuudha. Isa kanaaf ammoo akkana ta'e akkasin hin jenneef. Kanarraa kanaaf immoo warroonni akka tura warroonni tutturtan qabsoo keessa turreera jettanii uummata gowwoomsitan waa tokko qabsoo harka micciirree warra kaleessa harkaa fuunee jirra. Of amansiisaa kana. Isin kabajnaa isin jaallannaa beekumsa keessatti fayyadamaa umurii turuu keessatti fayyadamaa kottaatii nu gorsaa kottaatii kallattii keenya irratti bakka nu barbaachisu bakka isin barbaachisu walii mari'annee walii qooda keenya miti ganaa wal harkifnaa achi wal harkifnaa yoo jettan leencoo irraa kaasee haga ilma nagaasaatti waan irraa baranne qabnaa jechuudha. Waan irraa baranne qabna hin danda'amu. Warra wayyaanee galcheetuyyuu qabsoo kana fuudhee deemaa jira of amansiisa. Abumaahir miidiyaa irraa isinitti haasaa jira miti. Wayyaanee namni galche tokko Abumaahir. Namni biraa wareegame Abumaahir. Tarii gaafa sana Ameerikaa jirtu, Awurooppaa jirtu, biyyoota garagaraa jirtu. Biyya keessa teenyee oppidiyoo arra aangoo qabatte kana kan qe'ee keenya irra taa'ee mataa gogaa aadamee wayyaanee galche nuyi jechuudha. Gariin keenya qawwee kaase, garii keenya immoo hoogganaa godhannee jirra. Waliif abboomaa jirra. Dogoggora inni qabu bakka inni dogoggore sana maaliif akka dogoggore beekneeyyii irraa dubbachuu dhiisaa jirra jechuudha. Kanaaf of hin cannaqina. Sichi namni qabsoo kana hatuu danda'u hin jiru. Waan walii galamutu jira faannoodhaanis, TPLFiinis, Sumaaleedhaanis yoo barbaachisaa ta'e ollaadhaanis waan irratti walii galuu qabna. Kana abbaa fedhe mari'annu, abbaa fedhe ayyaman gaafannu isii kana of amansiisa. Duulli egeree Oromiyaa jedhu kun maaliif labsame keettu isii qabicha isinii himendise. Boriif namni takka maqaa walii galteetiin tarkaanfii takka daangaa Oromiyaa cabsee faannoo ta'ee TPLF ta'ee irra jechuu akka hin dandeenye isinitti agarsiisuuf labsiin kun labsame. Namoota tasirraa waboonni faannoo wajjin walii galee, isa harma muree wajjin walii galee, isa morma muree wajjin walii galee, faannoo gara jabeettii wajjin walii galee, TPLF kaleessa miila faaluu lama kuttee walii galee, nadhii gammadaachi buutee dhabamsiiftee walii galee isa jedhu kana egeree Oromiyaa jedhee wanni labsameef egeree Oromiyaatiif waboo fi waboo qofittiidha. Qaamni takka Finfinnee jechuu hin danda'u. Namummaadhaan jiraachuu danda'a malee maqaa qabsootiin dhufuu hin danda'u. Wanni olii galamu maaliif? Tokko Tigraay biyya ta'uu dandeessi biyya taati. Amaari biyya ta'uu dandeessi biyya taati. Oromiyaan biyya jechuudhaaf qabsoon gaggeeffamaa jira. Namni tokko maqaa Itoophiyaatiin maqaa waliigalteetiin qe'ee Oromiyaa irra akka hin jenne of amansiisa. Kanatti aansee immoo Gadaa Araaraa wajjin yeroo dheeraa haasaa turre obboleessa kiyya ija Oromootti dhuftee jennaan iyyii waan kana sitti haasa'e. Ija Oromootti namni takka namni marroo dirribaatti quba qabu ija Oromootti iyyii quba qabe. Waan barbaade
waan barbaade yoo godhe abbaa barbaade yoo shuummate ga'umsatti qaba ejjannootti qaba nama Oromoof of kenne nama haati umuriidhaa fi abbaan umuriidhaa waggaa 80 jalaa waan godhame obboleessa isaa biratti dirooniin rukutame maqaa isaatiin Oromoon meeqaatamni du'e lakki Oromoo kanaaf riqichan ta'a jedhee akkuma jedhetti immoo deeme Tanzaaniyaa xayyaararra deeme dhaqee lakki wanni Oromoo kana jedhee deebi'ee qabsoo kana keessatti hidhachiisee lolaa jiru yeroo qubatti qabdan abadan abbaa fedhe amantaan isin hin dhiifnu jechuudha. Of sirreessaa bakka argachuu ni dandeessan. Oromiyaan keessan waliin qabna. Aangoo barbaadde amma aangoon barbaadina. Aangoon barbaadina. Aangoodhaa fi miti kan dhumaa jirru kan wal ajjeefamaa jiruuf bilisummaadhaaf. Kanaaf kanuma siin jechuu barbaada. Yoo barbaade aga barbaade wal dhiitte harreen ilkaan walirraa cabsitu jedhanii nuti haaloo cimaa walirraa hin qabnu. Lafee wal cabsinee hin jirru. Diinummaa hamaa walirraa hin qabnu. Diinni keenya Itoophiyaadha. Warra maqaa Itoophiyaatiin lafarraa nu balleesse warri kaleessa qabsoo gaggeessaa dogoggora keessan itti dabalachuun barbaadina. Wallaahi summa wallaahi gaafa bilisoomne namni tokko yoo nama ajjeesee itti gaafatama nama ajjeesummaa fudhate malee maqaa wal arrabsuutiin namni yakkamaa ta'u hin jiru. Kana quba qabaadhaa galatoomaatti uffachuu dandeessan. Fudhadhu gaa. I don't know isarra kan eegalun beeku. Ibsanuu kenniteef iddoo galatoomi Abu Maher. Akkam jennaan yoo takabbaruuti moo maqaan akkam mansa? La Abu Maher jaallata Abu Maher. Bilisummaa Oromoo kan Oromoo jaallatu kan sheekummaa kana baadhatee woboodhaa ragaa ba'u akkasiin sheek Abu Maher yoo jette gaarii yookaan immoo Abu Maher. Ishi. I don't know isarra kan eegalun beeku. Guddaa waan ati dubbatti irratti waan jiru. Nama waa jechuu fedhe. Gidi. Okay. Abshir. Marrotti dhufnaan ija Oromootti dhufte isa juusan raayyoon eegale gaarii natti fakkaata. Marroon ija Oromoo yoo ta'e Oromoon ijuma takka qabdii jechuudha bara akkasii mire. Namni qaama ija takka yoon inni tuqee yookaan ammoo akka isaa balaan irra ga'ee iji bal'aa jechuudha. Akkas natti fakkaata. Oromoon warra akka gartee sooressa abbaa gadaa jaarraa maali burisoo boruu elemoo qeeltuu aaneessoo waaree warreen agartee akka mul'is gadaa namoota agartee maqaa isaanii kanaaf kana jennee warra kana dhiiga madaadhaa kana hoggaa inni haasa'u horiin dhaabbatee laatu san qabaachaa dhufte qorachi. Ilmaan eeybaa ulfa eeybaan haadha garaa seenee eeybaan addunyaa irratti illee bu'e. Dhugaa siif ija ta'uu danda'a. Ani dirqama gartee janaa ta'uu hin qabu. Ani tuduraa wannummaaniin ani falmuu kaleessa gaafaan adda bilisummaa Oromoo kanatti dhufe. Silaan maqaa haadhaa ilmootu haadha gorsa waan ta'eef ati na gorsituu sumaa rakkoo hin qabu. Waan qabsoo kana natti haasoftu sumaa rakkoo hin qabu. Sinjaa hedduu